Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa warreen addunyaa amaraarratti argamtan bakkaaf kallattii argamtanitti nageenyiif kabajni isiniif haa baay'atu isin jechuu barbaanna. Egaa marree turtii yeroo dheeraa booda guyyaa irraan tanaa walitti deebinee jirra. Bakka walitti deebine isin jechuu barbaanna. Kallattuma viidiyichi kun isin qaqqabeen subscribe, like, share akka isin gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Egaa marree guyyaa irraan tanaa mata dureen keenya jechuudha. Gufuuwwan deemsa keessatti sitti dhufan dandhamadhu darbii jedha. Gufuun yoo kallattii ati deemu jirtutti sitti dhufe dandhamattee darbuu qabda malee waa'ee gufuu sanii yaaduun qabdu. Asirratti gabaabseetumaan mata duree tokko isinii fudhachuu barbaada. Mata dureen keenya kunis maal jedha seeta kan kanniisa tokkotu jechuudha. Imala isaa eegalee jechuudha. Manaa beeka gara kallattii qabaa, wanti hundinuu hojii qabdi, wanti hundinuu wantoota garaagaraa hojjetaa jechuudha. Kanniisni kunis gara hojii isaa osoo deemaa jiru imala isaa kana keessatti shimbirroowwan baay'ee karaarra tattaanii wacan. Shimbirroo karaarra tatteessee wacuutu jira jechuudha. Shimbirroota kanatti dhufee shimbirroota kana nagahee wal gaafatan. Erga nagahee wal gaafatanii boodatti jechuudha. Shimbirroonni kun gaafii gaafachuu eegalan. Obbo Kanniisaan jechuudha. Eessatti deemta jedhanii gaafii gaafatan. Gara hojiitiin deemaa jedheeni jechuudha. Maal hojjette jedhaniin dammaan dammeessaa jedheen maal jechuudha jedhaniin maal jechuudha damma akka dammeessuu himeefi kanaan booda ati xiqqishollee sitti hin dhaga'amu jedhanii fakkeenyaaf damma ni dammeessitaa damma dammeessitu kana jechuudha. Namoonni osoo ittiin laffayin osoo ittiin ifaajin yeroo dammaatti ifaajii gurguddaan hojjettu kana si jala nyaata sitti hin dhaga'amu jedhanii callisee maal jedhesete namni kan nyaate damma malee wayi ogummaa kiyyaa jedhee callisee bira darbee jechuudha. Maaliif silaa kana jechuun asirratti wanta baay'ee hubachuu qabna. Silaa isaan chaallenjii yookaan gufuutti ta'u akka damma san hin dammeessine dhorkuudhaaf reestiriikti gochuuf jechuudha yeroo hin danda'amneef. Maaliif bu'aa bayii milkaa'inaa fi jiruuf jireenyaa keessatti chaallenjiiwwan baay'eetu nu mudatu. Chaallenjiiwwan nu mudataniif harka kan nu hin qabnu. Waa'ee chaallenjii nu mudatu yaadu sun taane waa'ee furmaata chaallenjii sanii yaadne gara milkaa'inaatti imaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Kanaaf wanta akkasitti nu mudataniif furmaata si yaaduu qabna malee yeroo karaa milkaa'inaa deemtu wantoonni sitti wacan baay'eedha. Wacaaf harkan kanneen isin jechuu barbaada. Isinitti dheeressu asumarratti hin dhaaba. Turtii gaarii ammoo walitti himtu subscribe, like, share hin dagatinaa. Turtii gaarii isin jedha.